Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ata tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha akkam jirtan nagaa keessanii asirra galatasaa. Har'a mul'ata maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu har'a waan biyya Dubaay kana keessatti deemu jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi lubbuun ilma namaa biyya kana keessatti lubbuu shimbirroo hanqattee jirti jechuudha. Shimbirroon illee yoo duute garaa nama nyaatti jechuudha. Biyya Dubaay kana keessatti lubbuun ilma namaa shimbirroo gaa hin jirtu. Namni olumadha jiru har'a oluma jiru boru dhabamaa jira. Waan ittiin du'u hin himamu duutee bichaadha. Ammas ji'a darbe ji'a tokkoo fi wayi natti fakkaatee mucayyoo wayii haala hin taaneen duutee turte. Ammas deebisee guyyaa sadii dura jechuudha. Guyyaa sadii dura mucayyoon Arsii urutaadha jechuudha. Lubbuun ishii haala hin taane darbee jira jechuudha. Biyya Dubaay kana keessatti dhugaa dubbachuudha baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee waan addaati wanni deemaa jiru biyya Dubaay kana keessatti. Dhugaa waan dubbatanillee nama wallaalchisa jechuudha. Waan biyya kana keessatti deemaa jiru jechuudha. Keessattuu shamarran keenya dhugaa rabbi jechuudha baay'ee waan hin taane irratti raawwataa jira. Kan miidiyaa irratti ol ba'amee himamu kun gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif uummanni beekee gara biyyaatti illee galfata jechuudha. Garuu kan miidiyaa kanarratti hin baane kan waan adda addaa irratti raawwachaa jiran meeqa isaatu jira jechuudha. Meeqa isaatu jira kan ukkaamamee zim jedhee taa'aa jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo mana koontiraataa jirtan jechuudha. Silaa kan baatanii ala jirtanii baatanii jirtaniyyuu jechuudha. Of eeggannoo godhadhaa ijoolleen paaspoortii harkaan qabne keessattuu jechuudha. Of eeggannoodhaan jiraadha biyya ormaa kana keessatti. Biyya Dubaay kana keessatti waan addaati jechuudha. Ijoolleen mana ijaazaa jirtan, ijoolleen biiroo jirtan, biiroo ijoolleen keenya keessa hojjattu, ijoollee afaan keenya wajjin haasofna. Maal nu godhan hin jedhina. Isaan kan waan hin taane irratti raawwachaa jiru jechuudha. Inni lammaffaan ijoolleen mana ijaazaa keessa jirtan jechuudha. Gaafa isin gazzaba harkaa qabdanii gazzaba keessaniin jecha isin jaalatti ijoolleen mana ijaazaatti illee jechuudha. Gaafa isin gazzaba sana harkaa fixxan immoo jechuudha gara lubbuu keessan baasutti deema waan ta'eef jechuudha. Adaraa keessan of eeggannoo of godhaa. Yoo isin danda'ame yoo dadhabdanii madaamin illee isin dadhabsiistee rakkin adda addaatti isinirra yoo ga'e gara biyya keessanii keessaa galaa. Lubbuu keessaniin jechuudha waan barbaadesanitti ta'afu lubbuu keessan bichaa gara biyya keessanii galfadha. Inni immoo paaspoortii harkaan qabne kan rakkin adda addaati keessa jirtan lubbuu keessan baraaruudhaaf bakkuma jirtan sanitti rakkattanillee mana madaamii sanitti ijoollumti paaspoortii harkaan qabne jechuudha. Mana madaamii san keessaa gadi hin ba'ina. Oo paaspoortii illee harkaan qabne achuma keessa taa'ati. Shortaatti dawwaladhaa. Shortaan dhufee achi isin haa baasu. Yoo rakkina qabaattan jechuudha. Yoo rakkina qabaattan ijoollumti paaspoortii harkaan qabne manuma san keessa teessanii shortaatti yoo dawwalatta shortaan achi dhufee sin baasee gara mana seeraa sin geessee gara biyya keessanii sin galcha malee lubbuu keessa sin hin baasu biyya ormaa keessatti jechuudha. Injiru seerri akkasitti lubbuu keessan baasaa jedhu jechuudha. Garuu ijoolleen Oromoo keenya dhufanii mana sanii sin baasanii mana madaamii sanii gad sin baasanii ofii isaaniitiif lubbuu keessa sin baasaa jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ijoolleen mana madaamii jirtan viidiyoo kanarraa barumsa argattan jedheetinanii viidiyoo kana daawwadhaa. Dandeenyu reeffa asota labaatti mana reeffa galchideen mubarak mana asota labaasan eega duutu bultii godhan jedhanii asota labaasaniifi mana reeffa galchanii jiran maqaa ishee wajjin kataa nuti argisiisa jennaan hin argisiisamu reeffa argisiisnu dhugaa ishee barbaadan akkaataa isheetti duute maal taate nu maaltu beekna reeffa isin argisiisna jedhu dhugaa barbaadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قبل وقت نجاح سنة بغنا جاتني أقول لك إن مكان سيسن نايت وقتنا دكتور جرمتي دكتورنا نوارسي نانو دا لودي هيت ساجر متنا تيغوتتي الغبي دبي ريمتي أوغاسدي يا تيسيرتي أكتر راتي بيا دبي كيستي
Hindu tesi amma makate amma Hindu tesi mati nagani biyarra je kama jiru akka carraate namoota isin bira dalagdu akkasumas namoota biiroo dubbisuu yaallee jira warri biiroo jedhamanu bilbilan irratti cuccufanii warri immoo isin bira dalagaa turte gaaffii sa'aatii meeqa nu gaafanne sagalee keenyaa fi ho'aa meeqaan bilbilaan gaggaafataa turre sakandii 17 akka wanti isin hin duune wayiitti sakandii 17 nu deebisanii kunoo dhaggeeffadha. اوكي تمام خلاص انا اليوم اجرب اشوفك اليوم بخبركم انت هل هشوف يبون يودونا بلاد ولا بيسوون دفن هنا خبريني عشان يوم اتكلم وياهم اعرف شو اقول لهم. barbaadu holla embassy tansinii himaa jedha akkasiin itti duute akka dhagaametti kaan dhagaa konkolaataatiin duute jedha kaan gaaziitti taatee duute jedha namichumtuu haasaa lamaa haasa'a nama dhugaa keenya nu baasu baasii dhugaa keenya nu baasu akkasumas eejensii hoyii kan dhugaa keenya nu dubbatu jiru waan ta'eef dhugaan keenya rabbumaan biraa taatu boleewwan keenya warri Dubaay keessa jirtan akkasumas warri eejensii dhaan walquba qabdanu obboleettiin keenya kun akkasiin itti duute maatiin baruu fedhu waan ta'eef bakka baruu qabanu biiroodha biiroon immoo bilbila irraa kaasuu dide anillee warra biirootti bilbiluu yaaleera narraa kaasuu didanii kaasanii dhimma mucaa kana ittaasee jennaan cuccufanii ani kan na dhibu waa'ee dhimma biiroo jedhamu kanarratti mootummaatu kaa'e moo ofiin of kaa'anii moo shiftoonni kuni an biiroodhuma kayiriidhuma biiroo nama dubbatu na beeman takka shamarran mana walitti qabanii isa jedhutu mana viidiyoo arginaa takka immoo isa jedhu shamarran gurguratu arginaa takka sakaan Dubaay keessa gara Liibiyaatti dabarsuu naan biyya Ijiptitti buufnee kanaan dura maanguddoo gara biyyaatti erginee jirra an hojii biiroon hojjetaa jiru biiroo kun naan galle imbaasii demoo biiroon kun waa tokko naan galle warri beektan mee naa himame isuma dhugu naan galle imbaasii demoo biiroon kun waa tokko naan galle warri beektan mee naa himame isuma dhugu maanguddoo gara biyyaatti erginee jirra an hojii biiroon hojjetaa jiru biiroo kun naan galle imbaasii demoo biiroon kun waa tokko naan galle warri beektan mee achi hojiirra san keessa teessee saniin booda amma hojii wayii argattee achi mana sanii baatee waan taatee duutee hin beekamu kuni gaazii irratti dhoo'ee duutee jira kun immoo makiina ajjeesee jira kun immoo ofiin dhibattee tasuma hin beekamu duutee ofiin malee amma immoo reeffan talaa hangalchaatuma jiru intala wasiilaa sani Kurdu ishee alaallee intala rasuuraa ishee nama argattee amma intala wasiilaa santu iyyuu galchaa jira jarree maaliidhaan maal jettini maallaqa samayyuu maallaqa meeqa maallaqa Itoophiyaa birri kuma dhibba nama mana lafatti jarreeffa galchuudha reeffa kana jijjiirraa jira baasee reeffa kun baasii galcha maaliidhaan maal jettini reeffa baasii galcha maallaqa meeqa maallaqa Itoophiyaa birri reeffa baasii galcha reeffa kana jijjiirraa baasee reeffa baasii galcha birri kuma dhibba lamaa gaafatarree maatii amma maallaqa hamma kanaa fidaa jetteeni sanarraan immoo reeffa ishee balkoonii golaaltan reeffi banamee laallamu nama bakka tokkotti reeffi nu alaalamu reeffi tasumaayyuu laalamu reeffa laafessan fi reeffa bassistanii laafessan reeffa eeguu asitti awwaalla asuma Dubaay keessatti awwaalla jetteen jedhan maatiin immoo ishees du'aa ishee dhabnee jiraa ishee dhabnee reeffa ishee hin dhawnu reeffa ishee nufaa dhufu jedhanii amma qabbanne illee akkas godhan geessan bishoodhaa dhusanii akkas godhan kun lammata deebi'ee jechuudha lammata deebi'ee ganaa takka keessanii dhumtan warri mana maadaa biti baatanii ijaazaa jirtan kun ganaa takkaan sinfixa warri Dubaay qoroxxomee ganaa sinfixa ogaan qabbanne dombehiini kinoo tuyillee daggamamte jechuudha tuyillee daggamamte tuyillee akkuma qabbanne seen tajjisan akkasuma tajjisan akkasuma duute otoo dhibamee otoo maatiidhaan dhibamee dhukkusa dhiruun jeeni akkasuma ajjeesan kanallee asaallee akkasuma ajjeesanii reeffan baninaa jaan reeffoo bantan reeffi isinii dhufu Oka ija keessa baafatan ka, oka kulaalitii keessa baafatan ka argataniiti. Argatanii ganaa takka isinitti fakkaate biyya biraa isinitti fakkaate biyya Dubaay seerriin jira. Achuma mana maadaamii keessanii dawwalachuu dandeessan maal abbaa keessaniitti baatan kinoo du'aan keessanillee kara biyya keessanii isiniin galoon. Kun agabban meeqaaf sagalee taa'ee dandeenya meeqa galchanii dandeenya. Sagalee mana maadaamiitiin baay'ina osaa mana maadaamii keessanii hojjedha. Oo isinitti hammaatte achuma ta'a poolisiif dawwaladha. Yoo isinitti hammaatte achuma ta'a uummata iyya'a. Mana madame du teref ke tebe serang gala kar bibi
Sigale Oromo yette shorqo bira naqin baqa Oromo ne Roma kana warabetti Oromo fida uga kene dabsa ka jiru jollu Oromoti sigale Oromo yette sigale bira naqin baqa Oromo ne Roma kana warabetti himbayna manuma madamiti manuma madami hojjetatta mallaq yaw no lal mana madamiti drama kuma to kono hojjette alati drama kuma lama hojjette nyaata kaffalta kan mana kira kaffalta kam alfata bitta kam mali bitta yaw no gini mana madamiti teddabatte drama kuma takkan hojjette drama kumni to koso digiri kara biyeeti sigala nyaata bastu kan shampoo bastu kan qabatin bastu kan wayyan bastu kan wata kan bastu kan algan bastu adabatte drama kuma jetakitti kara ke biyeeti argachu si wayi obboletti dolu bunjurate kana olo jetta adigaru rahama kuma to ko jeshura drama kuma lama hojjetu na wayi jette mana baate kino refi ke tilla akatti kabaja da bajechu akkat refa ke tilla daddala ta kun warabe ci bulgun god ilman bulgun handala na madi finnane kun yahud beto yahud wara kristos in fani sen san yahud wara kristos in fani sen warri oromon dubai ngi yahud wara kristos in fani sen senegale ala na madi na nani أنا ما أدري شو ناني سنغالي دوتي كيسا خواتها كسانة تفكر حاجة أنا زيتي كنا نتاعنا من مرة وجين في داكين في دوانتين حاجة زيتي كنا دبوتة سما كبتة دبتة بيجي سنجسا كنا سنقول أمه يجول مكين أرمو جسون جرانا من ياتو حاجة زيتي كنا دبوتة سما كبتة دبتة هذا بتة تاسين إنجنين الدنيا هذا كيسا نبغى نمان نقصي تبما كيسا Ageessanii goor baay'een keessanii yaada namaa dhaggeeffatanii laffitan